Abe, bagaroo bokkaan kun immoo. Bagaroo. Amma yeroo maatii qabna amma barsiisaan maatii qabdu nu jedhee ture amma. Maatii qabna. Maatii qabna. Yes. Ispoortii qabna turre. Maatii dhufee isin barsiisan jedhu seetaa barsiisaan. Kanaafuu bagaroo beekamu. Bagaroo. Hojjetee takka hormaataan hin gadda. Nu jenne ma. Nu jenne. Eegalee inni isin jenne. Nu jenne. Maal nu jedhan? Isa riifidha. Amma gan dhufu jechuudhaan barsiisiti. Dhufaadha. Dhufaadha. Har'amoo bokkaa kana keessa dhufa. Nu akkamitti dhufa? Maaliin waan itti hafu barbaadameeti bokkaa roobee dhiisee asitti. Inni fuudhis bagaroo bokkeetti. Yes ni mi'aata qabaa. Gurbaa. Laali barsiisaa dhufaara. Wayi barsiisaa maatisi. Bokkaa kana keessa ammame biiroo keessa taa'ee shaayii isaan dhuguun jedhama. Buna dhuguun maal hojii fiiga. Ijoollee maal hojjettu jala deemaa kilaasii gala deemaan jedhe. Ayi bokkaa kana keessa barannaa barsiisaa. Utuma du'aa kee dhufa barsiisaa kun. Inni awwaalame baay'ee hunduufaa na fakkaata. Haala kanaan Kottu edda deseena. yooma Mana barumsaa kun qulqullina barnootaa hin sadarkaa olaanaa irra jira. Garuu maal godha barsiisota tokko barsiisota hamootu jira beektaa. Isaaniin fuula dhowwachuu qabda. Sii galee isaanii baay'ee fuula kennuu qabdu. Barsiisota wajjin walitti siquun hagas mara barbaachisaa miti. Noori barsiisa. Ta'i. Noori. Maal ammoo maaltu wali mana kana keessa? Maal kun? Qulqullinni xiqqoo Isirra tolee mana kana. Agartee barsiisota akkasii jira. Barsiisota akkasii jira abala akkasii qabu agartee? manni barumsaan irraa dhufe baay'ee qulqullina kan qabudha. Achi keessa barsiisonni yeroo isaanii kabajatanii qulqullina barnootaa irratti baay'ee aktiiviidha kan isaan hojjetan. Barattoota immoo jechaadha. Taa'e jennaan hin taa'u, ka'e jennaan hin ka'u. Mirga isaaniif dirqama isaanii beeku barattoonni keenya. So gara mana barumsaa keessanii kana erga dhufe wantoonni isinatti dudubbachaa jirtan qulqullinni barumsaa irratti baay'ee hojjenneerra jechaa jirtu. Gallee garuu qulqullina barumsaa argaarra. Isa kanarratti hojjechuuf gara fuulduraatti wanti nuti gochuun irra jiraatu tokko isa jalqabaa barsiisaa marraa kaana. Barsiisumarraatu leenjii laannee isa sirriitti hojichaaf ajajamee hojjechuu danda'u. Akkaataa bara kana itti milkaa'uu dandeenyu jalqabaa leenjii laanna barsiisotaa fi booda barattoota immoo maatii isaanii waamnee akkamitti seeraaf dambii mana barumsaa kana akkamitti akka isaan beekan galanillee manatti daftarii ol darbatanii taphatti fiiguutu hin taane akka sirriitti hojii manee hojjetanii dhufanii fi irratti hojjechuun irra jiraata. Jiru beektaa barsiisonni mataa dhagaa jiru. Hammam leenjii kennuu miti utuu mana barumsaa fuutee isaan irra dhaabde warra akka barsiisota boodanaafa barsiisaa boodanaa namichi jedhamu tokko isatti akkasitti hin barbaadu. Sii galee baay'ee akka of eeggatu barbaada. Take care. Okay? So hojii gaariin hojjenna jedhee namanaa. Bara hojii gaarii siif haa ta'u. Eesh tole galatooma. Welcome. Galatooma. Hayyee. Barsiisaa. Abshaar. Maal hojjettaan siin jedhe as keessa maal Barsiisa. Kaan haramtu inni barsiisa. daftara na arramtu biiroo kana biiroo namni hin jirre keessa jire dhaabattaa Abshaar. Namni jiraam jirtu miti jechuun nama ture barsiisa maal ta'e nama ture. Namni jira? Namni jira nama ture.
Haramtoota sanii gadaan haramtoota. Abshaal namoositu maraate ana yoo ta'e natti himi yoo si ta'e immoo sittan hima biiroo namni hin jirre keessa namni jiraata. Gaddaa kana haramtoota sanii gaddaa darbee arramaan ulee kana barsiisa maal isaa. Gaddan arrame baay'isi Barsiisa maal. yeroon dura arrameessa ture deemas leeba baay'isi keessa maal kun siruma saayyuu biiroo galee taa'uu jalqabee. Yaa Abshaaloo. Ediko, kottu def. Maal jettan barsiisa? Nagaadha miti Ediko. Nagaa. Jirta akkam? Jirre. Nagaa. Nagaadha. Kilaasiin akkam? Bareeda homaan Homaan jettu? Rifeensa kana immoo hin sirreeffattu? muradha. Maanni rifeensi? Maal sirreeffata barsiisa? Yoo sirreessite wayya tole Tole. rifeensa kee sirreessi. Kanas sirreessi. Sayyuun qabduu akkuma nama qabu immoo shuma jiru dheeressita. Maal sirreessa barsiisa? Har'a dhimma qubna garaa tokkoofan si barbaade. Har'a dhimma jabaa tokkoofan si barbaade. Ediko, icciitii guddaa tokko wal faana hojjechuuf jenna. Icciitii kanarratti Ediko amanamuu qabda. Hin amanamtu taanaan garuu mataa kee irratti dhuma wanti kun. Dhagaarta miti? Wal gadhiisuun hin jiru. Mana barumsaa kana keessa deebii kan hin qabne sin ariisisa. Eenyu biraa akkan barbaade kan gochuu danda'u beekta. Manni barumsaa kun harka koo irra jirti. Wantu koroo kan qabu barsiisa. Wantu sodaatina. In sodaatinaa qofa miti la. Nattamu. Ediko sitti maan jira. Wanti kun hin xumuramu taanaan sii dhumate siif. Akka gibbii kana ari'amtetti fudhadhu. Tole? Tole. Gara yaadichaatti siin darba. Abshaalooni mooraa kana keessaa ari'atamuu qaba. Kun dirqama. Mana barumsaa kana keessaa abshaaloo ariisisuuf immoo ati na gargaaruu qabda. Yoo lakki abshaaloon hin ari'amu mooraa kana keessaa yoo jette abshaaloon hin barataa ati hin ari'atamta. Maalan godharee barsiisaani? Waan ati gootu sitti hima. Akkaataa itti abshaaloo ariinu tokkotu jira. Eenyu jaalalleen abshaaloo? Isa immoo bashaatudha kaa. Bashaatu. Baay'ee gaariidha. Amma bashaatuu irratti hiriyyaa kiyya godhachuu barbaada. Sii gale miti? Isin immoo barsiisa. Eeyyee anumatu hiriyyaa godhachuu barbaada. Bashaatuun jaalallee koo ta'uu qabdi. Abshaaloo immoo mooraa kana keessaa kallattiin nuti ittiin ariinu yoo jiraate tokko karaa bashaatuuti. Sii gale miti? Kanaaf waan ati gochuu qabdu xalayyaa kana bashaatuufan barreesseera. Akka hiriyyaa ishee ta'e yeroo darbis odeeffadhee ture sirraan mirkaneeffadhe malee. Sii gale? Xalayyaa kana suuta jettee isheetti kennita. Bashaatutti kenna. Bashaatutti kennita. Tole. Bashaatutti kennita. Karaa bashaatuutiin immoo mooraa kana keessa abshaaloo ariisisuu dandeenya jechuudha. Waan inni na godhe immoo anaa fi abshaalootu beeka. Singalchu siin. Natti himtu. Maal sin godhen jedhiin? Singalchu siin jedheen. Jedhu isa. Amma hatattamaan harka bashaatuu galuu qaba. Dafi. Deemi. Tole barsiisa. Siin godhama abshaaloo. Keessa baatee barattoota hundumaa xumurtee gara barsiisaatti dabartee abshaaloo yookaan barumsa hin danda'u yookaan qoosaa gara jakoo itti dhambal'aan. Barsiisa. Maal odhaasi? Rakkina jira barsiisa. Abshaal. Dhaggeeffadhe al tokko. Gaafa maatisii hin dhuftu. Gaafa ingiliffaa daftanii dhuftu. Daqiiqaa tokkollee hin gubdan. Ammoo ispoortii ga'e. Amma yeroo ispoortiiti. Isin garuu gana daqiiqaa 20 jalaa gubdanii iddoo kana jirtu. Utuu maatisii ta'e, utuu fiiziksii ta'e, sila yoona dhuftanii jechuudha. Utuu barsiisaan kilaasii jiru irratti qostanii rukutanii barii rukutanii yeroo koggeetanii dhuftanii galtu turtan. Amma garuu ispoortiin geenan daqiiqaa 20 gubdan. Maaloodhaan jedhama isin barsiisan ispoortii sirriitti barachuun qabnu nuti. Ispoortii sirriitti nuyi ispoortii akkamitti eegaa turre beektu barsiisanii. Akka nuti itti eegaa turre baay'ee jaallanna ispoortii barachuu barsiisa. Dhaggeeffadhu Abshaalu. Ati waan hunduma fiigdee biiroo daayirekteraatti odeessuuf hin fiigin. Sii gale miti? Ispoortii qabdu miti? Ispoortii qabdu miti? Yeroo ispoortii sa'aatii edanii dhuftanii yeroo edanii dhuftanii maaf daqiiqaan bukkeetti gubata. Oh my God. Abshaalu. Har'a ispoortii qabdu? Ispoortiidhaan amma wayitiin? Okay gaariidha. Ispoortii qabdu miti sa'aatii kan? Amma dhaqeetaniin sa'aatiin ispoortii har'a hin jiru. Sii galee har'a gadi hin baatan kilaasii keessatti herreega barannaarra. Herreega gadi barannuuf excellent Abshaalu. Qoy na dhaggeeffadhu hin xumuriin na dhaggeeffadhu na yaadachiisuu keef Abshaalu barataa gobozii akkasii ta'uu keef baay'een itti gammadu. Wayitiin har'aa wayitiin ispoortiitti herreega barattu. Sii galee miti herreega barattu keessa deebii kan hin qabne jechuudha. Itti fuftanii baayoloojii qabdu miti? Baayoloojii barsa baayoloojii irraas immoo wayitii liqeeffadheen jira. Wayitii
ispoortii xaansiree maal baranna jechuudha. Maatisii ma barannaa jechuudha ammas. Maatisii yeroo meeqa wayitii lama. Itti fuftanii immoo muuziqaa qabdu natti fakkaata. Miti? Eeyyee muuziqaa qabdu. Itti fufnee wayitii muuziqaas immoo yoo tole naa jedhe liqeeffadheen dhufaa jechuudha. Wayitii sadii kan ispoortii, kan baayoloojii, kan muuziqaa walitti fufnee herreega barannaa jechuudha kilaasitti. Isa mee yeroo hin gubne misin. Maali suutadhaa kottaa rakkina maalii qaba barsiisa. Suuta inni barannaa isiis hin dadhabdu yeroo hunda nu barsiistu. Maaliif al tokko boqonnaan fudhattanis dhiisa booda kottaa barsiisa. Lakki abshaa. Amma akeetii bilaaboordii balleessina eeg. Dafeen dhufa. Daqiiqaan gubataa jira yuuti abshaa. Daqiiqaan gubataa jira. Dafeen dhufa. Herreega barattoota dhiini. Barataa gobozii akkasii gaafati taatu baay'een jaalladhan. Barattoota ciccimoo immoo akkamitti akkan jajjabeessu beektatti. Kanaafiyyuu dafiitii waan hojii manaa waan jiru namni tokko illee kilaasii keessa akka hin baane dafiitti bilaaboordii balleessina eegi dafee akka hin dhufeen ani maatisii jedhee barreesseen hojii eegaluun qabaa jechuudha. Sii galee miti waan daqiiqaa lama sin jalaa gubeef dhiifama herreega baran. Tole nan dhufa kilaasitti na eeg. Na dhukkubaa yaamana godhaa kaa. Sabboonti. Wayii dhiquu. Aduu keessa maal hojjetta? Aduun baay'ee gubaara. Barbaadee man taa'e. Barbaadee man. Isa immoo hodhu kana qabi. Maalidha kun? Qabiin jedhe. Maalidha kun? Qabisiin jedhe. Maalidha? Xalayaa jaalalaati. Xalayaa jaalalaati dubbisi. Barsiisaa mu biratti baastee dhugu xalayaa jaalalaatti barsiisaa isaatii kana. Hankaayyoo goomin dhufee badii waan ijaan. Barsiisaa wanti dhagee mandachumatti baasta. Barsiistuu. Eedii konni jedhamu caasuun isaatii kanatti xalayaanatti barreessan isaatii kanatti xalayaa namatti barreeffamu miti kaayuun qabaan. Maanni xalayaan immoo xalayaa kan maal jedhu si barreessa? Kaaminni immoo? Mucaas eedii kodhan tokko. Xalayaa kan maal jedhu immoo sitti barreessa? Maanni kun? Xalayaa jaalalaan jedhe. Maal wayyaa barattoota kana eessatti seenaqu? Ani waa mana hangalleen jira. Maal kan jedhudha kan inni si barreessu? Barataa ta'e saatii kanatti manaa ba'e. Isa barreessu dhufe immoo kilaasii galee barachuu dhufen. Dhaqii waamee kottu. Ammas ammaa kottu wadii dhaqii fidii kottu. Agarsiisuun qaba gurbattii kana. Barsiistu. Maanni nagaa miti maal? Maal mucaa tokkotu xalayaa natti barreeffatee itteeti xalayaa baattee dhufti miti? Sabboontutti. Maarree? Eenyutu? Eedii kootu sabboontutti barreeffatee xalayaa natti barreeffatee Ani mee barsiistu qooyi. Mucaamti kun attamitti ijoollee xixiqqoo ijoollee waan akkasii hin beekne ijoollee nuti barumsa barsiisuu waamne maaloodha mucaa joonja'an akkasii akkamitti xalayaa barreessaan jedhe mani barsiistu maal jechuudha mucaan kun. Ani galle ijoolleen sammuu dhiistee dhufti. Manatti sammuu dhiistee xalayaa baattee dhufti ijoollee. Akkamitti ijoollee xixiqqoo sabboontu attamitti xalayaatti barreessa akkamitti ijoollee xixiqqootti barataa barreessa. Boossi mucaan kun boossi. Xalayichi meerre. Mee dubbisuu ilaala. Dhiisi barsiistu. Icciitii ijoollee dubbisuu hin qabnu. Icciitii maali? Icciitii maali? Icciitiin keenya barumsa. Waan barumsaa irra jira miti? Icciitii maaliiti kan isin dhufsitu immoo? Barsiistu. Barattoota keenya jechuun nuti isaaniif abbaadha. Isaan nuni akka abbaa ta'u ilaaluu qabna. Icciitiin ijoollee immoo abbaan beekuun sirrii miti gatii ta'eef dhiisi barsiistu. Ati deemi. Ammoon kun naaf dhiiga? Dhiisi rakki. Dhiisi ati deemi nan xumuraani wanta kana deemi barsiistu. Kilaasii qabda natti fakkaata. An bahuufan jechaa jira nan xumura. Mee jedhe. Haa ta'u barsiistu. Ay Ediikoo. Xalayaan bashaatutti kenni jedhee fuudheetu sabboontutti kenna. Ay Ediikoo jiidhaa wayi. Dhuftanii isinii warri abbaa rakkoo isin lamaanii rakkoon qabu eemee sabboontu dhimmicha rakkoon qabu booddee si waama nan fixa deemi baga fiddee dhufte mucaa jiidhaa kana baga fiddee dhufte deemi rakkoon qabu kunooti Ediiko mucaa jaanjaa jiidhaa akkamii taateeti Ediiko maal jedhee sitti ni mi'an xalayyaa akkamitti anuu bashaatutti kennin siin jedhe akkamitti sabboontutti laattaati. Bashaatu jettanii fidaa ammoo nan deebisee kennaaf bashaatu. Gana si amaneessatti kenna kana na dhaggeeffadhu. Xalayyaa kana Abshaaloo barreesse. Si gala miti atis akkasatti anis akkasan jedhe. Abshaaloo barreesse? Abshaaloo barreesse xalayyaa kana. Ani barsiisaan hin barreessin. Abshaaloodha si gale jiidha deemasi deem dafisayyuu. Maali kun hin jedhame. Barsiisaa. Na waamtee turtan har'a mammaa rakkina jiramu? Har'a rakkina jiraan jedhu. Gaafa akka taasiftu garraammiin fakkaattu. Abshaal. Maaltu moote? Deem. Maal jechuudha? Warra kee fidi deemiin siin jedhe. Jechuun aan galee maaltu ta'e? Sitti immoo waan goota hin beektu warra kee fiddamoo hin fiddoomu. Maalan balleesse hin bidaa? Maalan balleesse? Waan goota hin beektu ati ijoollee shamarranii akkam akka gochaa xalayyaa akkam akka barreessaa jirtu hin beektu mooraa kana keessatti deemiin siin jedhe deebiin barbaadu Abshaal deebiin barbaadu deemi.
Xaree Deemin jedhe deebiin barbaadu. Irra deebi'ee na falmaa daffi daffi dabtarii kee fudhuu gali. Ina aal shakil. jirtaa tami. Akkam. Maal jettaas? Nama wayinee gaara. Kasi jedhamu? Waan eessa deemta? Maal barreemmoo barsaa maal akkam balleesse wallaahi barsaan tokko abbaa bilinaan jedhe. Maal abbaan fidduu ijaarsa keessanii fidduu deemte? Na ajjeesa irrammoo maal balleessiteera. Amma mana barumsa asumatti galuufi abbaan. Fidaa turte? Maali lakkoofsa qaba. Sati mana barumsaa irra sanii dhaqachaa lagaa akkastaadha. Innumta baratu dhiyyaadha yoona. Maal akkas gargaaru barbaadde? Haxxee maaliif ituume ani eessuma isaatii itti nan dubbistu haxxee. Eessuma? Eessuma itti. Meeqa kaffalte? Barataan maal qaba? Jechuudha eessuma dhaanii naguun koo qoosaa miti. Firmaan koo achi ta'a. Hin qabuuti amma akkasitti na gargaari deemi. Akkasumatti bakka birrii 50 bu'ii sin geessa. Maal gootama bishaan gaafatamu. Tole irratti mallattoon koo ammatti mana barumsaa sanaa baatutti achuma keessa taa'amu. Amma birrii hin qabu ammatti. Qaba sarsii kenna. Boy rakkoo hin qabu. Akkas malee. Anattis sittis haa tolu. Wattu hin deemne. Naa dhibbee garooti. Maal godhettanii barsiisa mucaan kun? Na dhaggeeffadhaa isin eessuma isaati mitiire? Eessuma isaati. Eessuma jechuun karaa biraa abbaa jechuudha. Akka mooraa kanaatti abshaaloo dadhabnee jirra. Hinata. Durba uffatarraa buusa. Ijoolleen isaaf jettee garatti barattuu hin qabdu. Barumsa hin danda'u. Joonja'a. Kilaasii keessa hin taa'u. Barsiistuu kunoo taa'iif dhaabii dhowwa. Laabireerii keessa guyyaa tokko hin seenu. Iskiriptoo baatee mana barumsaan dhufu. Yoo mana barumsaa seenu. Barsiisa balleessaa koon beeku maal akkam balleessee hin beeku abbaa fideettanii kanaaf isinii fide maalan balleessan. Callisi abshaan. Callisi. Seenaa kanaan duraa keetii maalii keetii dhagahaan jiru. Yeeman barreesse. Na dhaggeeffadhu. Isa ammaa. Meenatti maani gudiin nagaa. Na dhaggeeffadhaa. Amma maqaa kee barreessii dura anu isuma barreeffatan see maqaa nama biraa barreessaaf. Qormaata hinata kilaasii keessatti qormaata. Mormi isaa kun amma dheeratee akkas jallatee ture yeroo darbe. Barsiisa manaas dadhabneera mucaa kana. Mana keessaa birrii hata. Abbaan arrabsa. Haadhaan arrabsa. Dadhabnee nuyi mana barumsaatii immoo akkasii hin godhannee yaannee hin beeknu taasuma. Waan manni barumsa baratu waan isin abboo nutti fakkaachaa jira. Ishee akka kanaayin waan badii akka kanaayin mana barumsaa keessa hin teessisne. Hin ariinaam nu ta'u. Waggaa lamarraa kaasee hanga mana barumsaa irratti tasuma dhorkamutti ari'uu qabdu. Kun amma immoo jeqoo duratti jilbeenfachiisaa reeba. Abshaaloo jilbeeffadhu taa'e emmatti. Akkasuma jettaati amma ani miti kan si fideessin. Waan akkasii. Maal beekte wakkitti waliigalee naafati. Dhageessa miti. Dubbisiin jedhe. Manatti rakkisaadha miti. Manatti camallisaa akka manatti. Kunoo manattis dadhabnee miti. Asitti kunoo isiniin akkas godhee maqaa keenya Warra manatti maatiin abboommachuu dadhabedha jechuudhaan warreen asitti nu rakkisan. Amma iddoo kanatti jilbeenfachiisaa reeba. Maalaan jilbeenfadhu. Jilbeeffadhu qottu. Ari'aa mana barumsaatii immoo. Ari'amus. Jilbeenfadhu Qottu. Birikoo manaa biti. Birikoo manaa kenna sin jedhe. Qottu jilbeeffadhu. Maqaa balleessite kenna. Jilbeeffadhu qottu. Tasilaa kenna. Maalin sitti kan? Birikoo 50 Birikoo 50 silaa kenna. Barsiisa maaf hin ariitanii? Bitamee fi birikoo 50 kenna. Eessuma kee nabshaal. Eessuma kooti garuu 50 irraa fudhate moo akkamiin inni? Eessuma kee taanaan waa'ee maallaqa. Abshaal bayi. Mooraarraa bayi. Bayi abshaal. Abshaal bayin siin jechaa jira. Maqaana balleessaa. Bayi mooraarraa. Bayin siin jechaa jira abshaal. Mooraarraa nuu bayi. Ishee akka kanaa mana barumsaa keessa. Ariina irra deemaa sinis. Galatooma. Kana abbaa jechuun. Ati kana booddee mooraa kana keessa abshaal ari'atamteetta deem. Bayi mooraa keessa. Ari'atamteetta mooraa kana keessa nuu bayin siin jechaa jira abshaal. Bayi mooraa keessa. Sekanaan dura yaadattu. Maanni kanaan duraa. Sekanaan dura goone sana kasa wala gadisa. Feelbu. Kot achisiqi. Abshaaloo. Hinnu argee har'as hinnu argee abshaaloo. Ayi barsiisa maal jalqabdee barsiisa. Waan nu argee natti hin fakkaatu garuu. Waan nu argee miti. Ina garra gaya barsiisa la. Na dhugattee miti sina garree man. Sina garree. Abbaa ba'ulaalla. Wayyo. Maalan godhaan jedhee mammuu caakan. Maalan godhaa. Wal ijoolleetti na himaa. Hin sodaatin dhiisi. Ani akkan godhu godhee akkanitti sirraa dhowwu anatu beekan sodaatin. Tole
ati waa'ee qabxiin kee sii dabalamuu qofatti gammadi. Tole? Yaadda hin kottu. Eessa bu'ee? Maal godhaa inni dhaabbataa sayyuu nagarri akka waan nagarreetti dhaabbatu man. Ayyo barsiisota siyaanaa ofuma barattoota keenya nu rukutu nu lolu malee waa tokko eessa hullattu. Barsiisaa eessa hullattu. Anis hin deemu barsiisa dhaggeeffadhaa. Anis hin deemu atis achiin baatu abbaa qaana ulaalla barsiisa. Naa agarta gaanis asiin hin deemu. Finteenya achuu dhaabbadhu nan ta'a. Sabboon amma laftis galgalaa jira dhokannees waan goonuu hin qabnu. Atis kilaasii ooltee saayitiin deemeera anis uffata kana ofirraa baaseen gala atis gara manaa galta hin baana waan dhufaa dhufu. Itti ba'uu wayyuure wayyan sodaatin ati hin sodaatin ati abshaaloo nan qora cacaafee waan hin godhu natu beeka hin sodaatin ati kot. Ba'uuf jedhama. Ba'uuf jedhama. Akka nama silkii bilbilaaruun silkii bilbilaatti ba'a. Amma gaa barsiisaa kiyu jechuun amma gaa salphachuun barsiisaa ko. Salphatte barsiisa. Akka nama silkii bilbiluun itti ba'a waliin agarre. Sin agarre barsiisaa. Reef salphatte ture silkiin haasaa. Hello. Jirtu nagaadha miti. Galata rabbii siin bilbila. Barsiisaa. Nagaa jirtu. Siin bilbila tokko. Nagaadha miti. Nagaadha abshaal. Jirra. Sabboon. Nan agarree sin agarre. Akkasii moo? Atis nan agarre anis sin agarre abshaal. Sabboon ture isheen. Sin agarre. Waan tokko sitti mu barsiisa. Gaariidha waliin agarre. Assaayimentii 10 keessaa 2 argadhe deengade. 8tu hafe. 10 naa gochuu qabdu. Yoo 10 isin toluu dide immoo 8 naa gochuu qabdu. Kan kooti miti. Kabira teestiin hojjenne teestii kilaasiin hojjenne hojii manaa hin hojjenne waa baay'ee natti irrateera. Kanaaf iyyuu akkasiin asirreessitan hin barbaadu. Rakkoon qabu sin sirreessa abshaa. Jaalalaa isin gaafadhe. Waliin agarre sin sirreessa. Jaalalaa isin gaafadhe malee dubbiidhaan miti. Jaalalumaan hin jedhe manis rakkoon qabu sin sirreessa. Qormaata koo ani darbuun qaban. Rakkoon qabu sin jedhe miti abshaala waliin agarre sin jechaan jira. Nan agarre sin agarre. Sabboon ture obboleessi kenna nagaadha. Na dhaggeeffadhu. Maqaa isheen dhayii waliin agarre nuti. Haa ta'u waliin agarre miti. Eeyye. Waliin agarre hello. Rakkoon qabu. Nagaadha miti. Jirta. Nagaa waliin agarre. Jirra nagaa. Naasoo bilbila malee naasaara. Abshaaloo. Atin ari'atamtu. Ati deem kilaasii gali rakkoon qabuun kan kee. Kanaafuu barsiisa. Akkas ta'eera daree seenaa yeroon geera. Rakkoon nan dhufa abshaaloo deemi. Wal beennaa nariifannu. Deemi abshaal.